أنت كتر مي والله يسليك فنادق كايرو كنت برا أنا وانت أفرق ما بيكم بكرة برجرات سجران ما لقون التهتي فيزا يرغون نو كايرو يروح تك جران ولا رنا ما ركار أفتبيتي يا والله مسكينة ورتي والله كايرو إنو فيزا يرغون كمان ربي يروح تك ونتي يدندو لفتندو نمار لتبيتا دبدا ستقلي واقع تك أنا وانت إن شاء الله مي أما إيه سديم فري ماني إنجراج عايزه شنينات والله يالي malgona ette beku wan wanda fume warri dubayo hala no meje chikara sisto beku garu abodi si carran nama ko to jaras korman wala rat sitti dufti betta Dubai demo fire wer jolen dubai jirto hala na meje sanme damo wala kan hoggata wa si ajabu damo Dubai demin Cairo got damo zamona hoggatan bette damo da je hoggata so dati welcome kazinjer Dubai me kachira anu beku ka me ka kada en beku au jolle fa ergatere so dati ko welcome yetafasam esabat joleni bisa hojjetanii ergan kaamee akka kaffalchiisuun beeku garuu itti ergeera paaspoorta kiyyaa waan barbaachisutti ergeera. Nama namatti ergite? Jechuun ijoolluma teenya kaa ijoolluma Oromooti. Silaa nama biraa hin qabamti. Ibtu akkam goona beekta? Rakkoon kee maali ayyam? Maal si gargaaru? Maal na gargaartaas liqama maa nan gargaari na waan fedhu. No yaadu malee ta'u isa dhugaa rabbi isa dhugaa maal si gargaaru? Sagaleen kee baay'ee dadhabaadha sitti dhagahamaa. Wallaahi baay'ee natti dhagahame dhuguma dubbachuuf yeroo ammaa kanatti biyya galoonnis danuu ulfaataa. Amaallee farkaa hin qabanii damoota tiyyasirri na uggatti damo bakka jaayitikeetti damoota makiyyaan muranii damoota ji'a sadii naaf hin laanne. Akeekanii jiranii anis isaan wajjin gibbii hin qabu haa fudhatan nattaa kun agumaan asii ba'uu barbaada ani bakka biyya tana keessaa ba'uu barbaada. Tokkoffaa jaartii hoggaa eebbaa fafurii wajjin hin jira beekta jaartiin tun oduu harka kiyyaa irratti waa taatee nadhii isanii beekte oduu jaartiin tun oduu waa taatee namni amma kana goodu har'a duutee boru duutee ishiitu hin beekan. Rufumaanuu duutee sinii isanii beekta jarri ulfaattudha biyyi tun ulfaattudha siqatti biyya kanammoo biyya seerri jirullee miti kanaaf ani rabbummaan as keessaa naa baasu. Abboo jedhee ofiisidha. Fayyaa qabaasni koomayyuu miti hojjetadhee bulaa rabbiin naa gargaaru malee. Wallaahi rabbiin naa gargaaru malee hojjetadhee bula maali? Annaa gadi an hojjetatee bulaami. Yordaan jirtee sana. Akkasii yaabbee otoo yaadin eebittee. Guyyaa meeqa keessatti dhufa jiran ayyee fiizan Dubaay? Ani amma guyyaa sadii bichaan naaf tikkeettiin keenya guyyaa sadii jedha kan murame. Guyyaa sadii bichaan naaf kamisa banana kamisa galgala annaa murame. Asi ajaa'iba birrii shantaatti bitadhulleen abe dhugaara shantaadhaan bitannee akka takkitti darabichaan qabu kun okkotonni yakkati taa'eera. Shantaa kun immoo uffatuma ijoollee Oromoo naaf itti uffata aadaa Oromootiin fudhatamee kun okkotonni kiyya akkatti lafa jira. Birrii biyya kana birrii shantaa bichaa warqaa qaba. Birrii na waggatte jarri. Reedha carraa dheeraa tokko akkasii asli kiyyaa shaallaan milkoof nama ayyoomiti lafti jira. Maal carraan ijoollee keenyaa kun akkana taatu subhaanallah. Akkana kanoo kofallee taphannee nama boonyee nama gaddinu waan gammachuu qabnu miti dhugaa dubbachuuf ani biyya kana keessatti
Minaan illee hin jiru mana kana keessa. Minaanumti nyaatan illee hin jiru waan sajaabu keessa. Minaan hin jiru. Tokkoffaa immoo ani ergan biyya kana dhufee immoo nama mallee ijaan argee hin beeku. Ilmaan jedha caakkaa keessa hin jiraane baadiyyaa keessa oduu asitti najjeesan iyyuu namni arguu hin jiru. Baadiyyaa keessa. Israa'el seenuudhaaf dimbara Israa'el irra hin jiraan. Israa'el seenuudhaaf deeqa 30 bichaadha. Israa'elitti galuudhaaf. Dimbara isaaniitti irra hin jira. Bakkeen ani jirtu bakka badduu bakkeeffamee xifuu hin jiraan. Beeri anillee dawwalattee fidachuu hin dandeessu. Maallaqaayyuu qabaattu sii fidamuu hin danda'amu. Magaalaa ijoolleen teenya jirtu ga'uudhaaf sa'aatii 8 deemamaan jetta qaagala isaa 8. Carraadhaa yeroo tokko qormaannee biyya lafaa kanatti hin baay'atti. Egaa qormaata keessaayis ba'uuf jabina nama barbaachisaa waaqayyo jabina naaf haa laaftu. Anumaa jenna maal goonare hiree dhabeette. Hireen nama dhala namaa. Daa'imni namni kumaanii basaddeetii kun bareeddu faamicha fooloo godha. Amma ijoollee baay'ee si jaalatanii you are famous now. Namoonni si jaalatan baay'ee jira. Akka carraa namni sappoorti si godhuu barbaadu si gargaaruu barbaadu jiraata. Karaan ittiin si gargaaran jira gan. Ani rabbu manaa kan dhaabbamu gargaarsa uummata Oromoo irraan barbaadu. No gargaarsa akkasii osoo hin ta'in jechi gargaarsi bar ka obbolummaa gargaarsuma obbolummaa ooma wacii ooma gizee achiree dalagaa barbaadattu bishaan hin bitattu waan akkasii karaa ittiin si argatan jira. Kaawunti herreegaa waan akkasii dhuunfaa keetti qabda. Nan qaba kaawunti dhuunfaa kiyyaama. Wayyoo yaa carraa nama akkas taane asii odoon beekin dubbidaan dubbabdee waan ta'eef inshaallah dhiisuma ayyuu biti dabarra kana keessas. Haaluma jireenyatu akkanaanis rankaate. Jireenyi biyya lafaan tokko ililii tokko hirriidha jireenyi biyya lafaa ture. Ni darba waan hin dabarre hin jiru. Ni darba. Hin dabarre. Amaayyuu isaan hin dabarre hin jiru. Garumootu bakka amma Dubaay deemu murteessite tikeeta murateereeti. Muranne ganaa ka bireetti ergeera biree tokko naasirreessa dheeni jira. Gammeenis hin jira sirreessa dheeni jira. Tiijiiffaanti illee hin jiranis sirreessa dheeni jira. Yoo isaan sirreessanii naa ergan kagaa galgalaasitti eegaa waan sirreessanii naa erganii hanjarrasii naa fixanii jiran. Warrasii muranii fixan tikeetti. Warra Dubaay eegaa jiru. Warra Dubaay eegaa jira malee jarattiin Jordaanii naa fixeetti murteetu. Arabdichi muree jira. Amma shaanxaa rattabataa jirta reeti. Wallahi shaanxaa kootota kiyya rattabachaa jira. Koototuma kana maal irraa qaban daree kun meeshaan baay'eedhaami. Dammoo meeshaan bakka dhufeen beeku baay'ate kaan nan gata kaan fudheen deemu. Kan isee deemu. Ijoolleen Oromoo ollaa kee jiran hin jiranii? Caammaa baaqana. Wayi ijoollee Oromoo biti Habashaanuu bakka ani jiru kanan jira. Mannuu hin jiru na bira. Bareeddu fooloo godhaa hundi keessan ijoollee toppiri jira lamaan fooloo naa godhaa bilees. Akkaawuntii kennuu ergi yaa'an koomentii jetti ijoolleen baay'ee. Warri biyya kana asli bakka ani jiru kan akkoo kan araba kiyyaan alaayyuu arabni biraatu hin jiru. Araba kiyyaan alaayyuu araba biraan agarre. Badoo keessa. Badoo. Maasaan olaa mi'aan hojiin kiyya maasa dhaame ataakiltii qofforuu bishaan obaasuu dabara akka ijoollee suudii hojjetan hojjedha baraan hojiin kiyya isaa fi jaartii. Badoo keessa ol gara. Badoo illee jedhe keessa. Aboo rabbi furmaata ofii siyaakaa hogganniiti rabbi furmaata ofii siyaakaa. Wallaahi rabbumti furmaata naa kaa'u dhugaa ayyaannaa dhagootii dhugaa rabbi harma matiyyaaf jedhee furmaata naa kalaatu. Harmeen ka'in dhukkubaadhaan jecha turte karaa keessaa fayyanii. Waan jettu wayyoofteetti abboo ishiinis kee tokko dhukkubsatti kee tokko fayyaa qabdi waan jettu garuu. Waan jettu akkasitu. Ishiinis harmeen biyya nu guddisuutti aarsaa baay'ee kaffalte beekte guddisa keenyatti cabde. Ati biyya guddisa keenyatti cabde dhugaa dubbachuuf asli waraqee baastee nu guddiste ati keenya hodhitee nu guddiste ati keenya bakka argitee nu guddiste beekte amma bakka isa durii santu iyyuu
dadhabbii durii santuu amma ishee caccabsee na fakkaate. Amma bakka nuti geenyee fi bakka ishee yaada barsiin ofitti immoo isheen xiqqoo isheen haala akkubsatti beekta. Kanuma hundaafuu rabbiin jira nama goneetti. Carraadha beekta hireen tun yeroo tokko si qorti biyya lafaa qormaata baay'atti durumaawu. Qormaata sana irratti immoo jabina barbaachisa. Jabina bichaa rabbi kadhachuudha. Sitti hin dhagayamin ishee waan hin dabarre jedhu sitti hin dhagayamin. Sitti hin dhagayamin jeesti hin beekta namni kenna kun yeroo fuula namaa kan irratti namni baay'een si barate yoo hara rakkoo ibina nama Oromoo irraa waan jibbu akka asreetitti kan akka asreetitti hin beeka rakkoo nama nama mudata gaafa namni baay'een barate hordoftoota baay'ee horatu tasarakkatee yoo gaafa tokko rakkoo keetti himatte gaafa biraa yoo namni wayii Oromoo jalaa waa ta'e ittiin ati yaada kan dhaabbate ittiin nama arrabsa waan ta'eef intala biyyaa ani waan jechuun barbaadu akka hiree intala biyyaa tokkotti intala jabduu namni asirraa qabu tokkotti asirratti illee akkaawuntii keef dimanatin jechuun barbaadu rakkoo hin jiru yoo jiraate karaa keessaa na dubbisi waliin furre tole akka kennachuu kana waan hin jaalanneef nama waan baay'ee waan isaa sossoidu harkaan kennatti rakkoo. La barbaadu asli koo har'a la boruttiin nama waara uummanni keenya ulfaatadhaan hin barbaadu rabbi fayyaa siyaa kennu fayyaatti immoo jabina namaaf haalaatu namni beekte jireenya ilma namaa keessa chaalenjii baay'ee jira chaalenjii baay'ee san keessa immoo darbuu kan dandeessu jabina malee waanuma hundaafuu gargaarsa hojjenne waanuma hundaafuu saba fuullee dhaabbanne aboo boruttiin namarra manni keenyaan hin fedhu beektee ani isaan hin fedhu akkana gargaaranis hin fedhu inni guddaan rabbiin namaa kadhachuudha. As biyya kana keessaa waan ani wallaahi hojjetadhee bulaa harka fayyaa qaba miila fayyaa qaba waaqafaa galatu hawaasni Oromootis na jaallata waan fedhu hojjetachee buluu danda'a biyya namni jirutti biyya nageenyi jirutti har'a maaltu natti dhufa har'a maaltu dhalata jedhees biyya siqiqii keessaa baatee biyya nagaan jiru biyya firiidamiin jiru hoo deemtee dalagatettee buluu dandeessa rakkoo miti fayyaa qabna. Rabbiin fayyaa naman dhoorgini ani kanan barbaada malee gargaarsa tasuma barbaadu nama boruu abbaa koo kan namaan goones kan namaa gootes